Tole gaariidha. Atamittiin subconscious mind keenya akka leenjifnu amma tokko walii wajjin ilaalleerra. Isarratti hojjetaa jirtu jedheetan yaada. Amma isarratti hojjennetu jireenya keenya ija godhataa deema yookaan jireenya barbaannu sana finna. Waan ta'uu barbaannu, waan qabaachuu barbaannu, waan hojjechuu barbaannu. Isa finnee dabarra jechuudha addunyaa keenya kanarratti. Addunyaan keenya kun immoo isa barbaaddi. Kanaaf aboonsaa harka namaa keessatu hin taane harka kee keessa jira jechuudha. Kana booddee sababiin ati nama kumattuuf tokkoyyuu hin jiru. Eeyyee namooti subconscious mind kee akka ofii isaaniitti barbaadanitti program godhaniiru. Garuu si miidhuudhaaf, si balleessuudhaaf, si qabuudhaaf, si iyyoomsuudhaaf otoo hin taane hamma isaanii galee hamma ofii isaaniitii jiraatan sii godhan jechuudha. Amma immoo erga leenjii kana fudhattee ati jireenya isa ofii keetii barbaaddu sana argachuu irratti hojjechuu sirrara. Jireenya isa ofii keetii barbaaddu. Kana booddeessa namoonni sii murteessan, namoonni siin jedhan, namooti waa'ee kee yaadan otoo hin taane isa ofii keetii ta'uu barbaaddu, isa ofii keetii hojjechuu jaallattu, isa ofii keetii jiraachuu jaallattu, tajaajila ofii keetii addunyaa kana tajaajiluu jaallattu. Waan addunyaa kana gumaachuu barbaaddu ofii keetii katabda jechuudha seenaa sana. Seenaan jireenya keetii qalama mataa keetiitiin siin barreeffama jechuudha. Kan barreessu siin qalama mataa keetiitiinitu waraqaa mataa keetii irratti ofii keetii seenaa jireenya kee akka barbaaddutti katabdee waan ati deemtudha jechuudha. Kanaaf mootummaa komachuu dhiisii, biyya komachuu dhiisii, abbaa fi haadha komachuu dhiisii, obboloota komachuu dhiisii, educational system komachuu dhiisii, addunyaa kana har'aa keessa waan jiru hundumaa komachuu dhiisiiti. Ofii keetii kaatee addunyaa mataa keetii uumtee jijjiirama addaa addunyaa kanarratti fiddee darbuu hin dandeessaa jechuudhaati. Waan ati hawwitu, waan ati barbaaddu sana akka ati hin arganneef humni si dhowwuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Humni si keessa jiru humna hundumaa gararraati jechuudha. Humna hundumaa caaluudha waan ta'eef waan ala kanaa si mormuu fi si dura dhaabatu hunduma isaa cabsee darbuu danda'a. Addunyaan kun hundumtuu harka isaa wal qabatee si dura dhaabate isaan kan hundumaa bira darbee waan ta'uun irra jiraatu yookaan waan ta'uu qabu ta'uu waan danda'u humna guddaa, humna addaatu si keessaa jechuudha. Kanaaf isaa akka kanatti yaadeeti ilaalchi kee, haasaan kee, jireenyi kee, life styling kee akka kanaatti jijjiiramuutu irra jiraata. Bultiidhaan yeroo ammas barnoota keenyatti fufnu immoo completely jireenyi kee geeddaramee nama biraa taatee ofii keessa akka agartu namoonnis immoo akka ittiin akka isaan si argan shakkiin qabu. Amma immoo type of brain waves seerurratti hojjennaa weeviitu jira sammuu keenya kana keessa. Weeviitu jira sammuu keenya kana keessa. The brain has made up of millions of neurons that use electrical signals to transmit information. Sammuun keenya kuni neuronsii miliyoonotaan lakka'amu electrical signalii kan qabanii informationii yookaan immoo odeeffannaa dabarsuu duwwaa irratti kan hojjetanii neuronsii miliyoonotaan lakka'aman sammuu keenya keessaa qabna yookaan sammuun keenya isaan hojjetaman. Akkuma PowerPoint koorra fakkii isaa agartanii sammuun keenya kana fakkaata jechuudha. Electrical signalii odeeffannaadha kan dabarsan dhandha keenya guutummaatti kan dabarsanii neuronsii miliyoonotaan lakkaa'amurraa hojjetame sammuun keenya. Kanaafuu informationiin akka salphaatti sammuu biraa ka'ee karaa neuronsii kanaa gara maalii dhaqachuudha? Gara dhandha keenya hundumaa deemuu danda'a. Gara dhandha keenya hundumaa deemuu danda'a. Kanaafitu wanta negatiivii ta'ee sammuu keessan fiidiin godhinaa inni jedhaa tureef sababii kanaatiif. Wanta negatiivii ta'e waa'ee dhukkubaa, waa'ee iyyumaa, waa'ee dadhabbii, waa'ee wallaalummaa, waa'ee nama jibbuu, waa'ee dhiifama namaa gochuu dadhabuu, wantuma negatiivii ta'e hundumasaa, wantuma gaarii hin taane hundumasaa siinis kan sin gargaarre, warra dhagaan kanas kan hin gargaarre, yoo qilleensa kana keessatti gadhiiftes qilleensa kana bakkaluu qilleensa kana miidhuu daameejii gochuu kan danda'anii jechoota barbaachisoo hin taane hin dubbatin kanan siin jedhaa tureef sababii kanaatiif. Maaliif
yeroo consciously waan sana dubbattu subconscious kee bira dhaqaa. Subconscious kee keessatti immoo information suni kuufama. Subconscious kee bira gaafa ga'ee jiru information kamiyyuu electrical signalotatu jira. Electrical signal isa immoo 1 2 3 4 10 miti. Miliyoonotaan kan lakkaa'aman neurons chemical signal kana informationidhaaf gadhiisuudhaaf qophaantu jiru. Isaanii isa fuudhaniitu dhadhaa kee hundumaa keessa facaasu. Isa fuudhaniitu dhadhaa kee hundumaa keessa facaasu. Laakkeedhaan itti aanu. When group of neurons fire together in a certain way to send signals to other group of neurons, the result pattern are known as brain waves. Amaga groupie mo qabu. Groupie qabu kutaa qaba braining keenya yookaan sammuun keenya kuni. Amma informationin argame yookaan odeeffannaan ati consciously gara subconscious keetiitti ergite suni gara neurons groupie tokko yeroo dhaqu karaa electrical signal kanaaniin inni immoo gara groupie neurons groupie kan biraattitu erga jechuudha. So inni achi fuudheetu dabarsaa inni kun achi fuudhee dabarsaa battalatti waliin ga'u jechuudha. Isaan kun hundumtuu yeroo walitti dhufanii brain wave uumu. Brain wave uumu. Amma gaa waa'ee brain wave kanatu walii wajjin dhageenya nuyi. Brain wave gurguddaa afurtu jira. Isaan kanarratti bayeessa goone hojjechuun nurra. Amma fakkeenyaaf CIA World Fed Book 2000 akka inni addeessetti television chaanaalii bebbeekamoo duwwaan warra xixinnoo bebbeekamtii hin qabne lookaalee keessatti hafan duwwaatu hin taane beekamtii kan argatanii world wide chaanaalii 33 jira akka 2000 waggaa 22 irraa jechuudha. Waggaa 22 kana keessatti immoo wanti itti dabalame baay'eedha jechuudha. Naannoodhuma jirruyyuu TV duwwaa yoo fudhanne chaanaalii meeqatu mana keenya keessa jira. Chaanaalii meeqatu mana keenya keessa jira. Reediyoo yoo itti daballee reediyoo chaanaalii baay'eetu immoo mana keenya keessa jira. Bilbilli nu harkatti baannee jirru immoo wanti inni baatee deemu amanuu hin dandeessan. Yoo YouTube bantanii waan meeqa dhaggeeffachuu dandeessu. Nama meeqa achirraa haasa. Yoo Facebook bantanii nama meeqa achirraa haasa. Yoo TikTok bantanii nama meeqa achirraa haasa. Yoo Google bantanii information meeqatu iddoo sana jira. Amma gaa isaan kun hundumtuu ala kana guutaniitu jiru jechuudha. Garuu amma fakkeenyaaf mana keenya cufnee reediyoonis hin jiru, TVnis hin jiru, computerris hin jiru, bilbillis hin jiru, devicein tokko iyyuu manicha keessa hin jiru yoo ta'e sagaleen waan tokko waan hin jirre nutti fakkaata. Waan hundumtuu cal jedhee jiru fakkaata. Yoo nus hin dubbannu ta'e sagaleen dhageessifnu ta'e mana kana keessa sagaleen dhaga'amu jira inni yoo yaanne hin jiru dheena hundumtuu nu deebisuu danda'a nus hin jiru deebisuu dandeenya. Garuu dhuguma sagaleen hin jiru mana sana keessa. Sagaleen jira mana sana keessa. Sagalee meeqa jira? Sagalee baay'eetu jira. Maaliif dhagaan jiru ree? Frequency sanarra waan of hin keenyeef dhagaan jiru. Yoo dhannee TV finne chaanaalii barbaanne frequency tokkorra keenye sagalee yookaan comedy way dhaggeeffannaa yookaan movie way jira yookaan sirba way jira yookaan newsii jira wanta meeqatu jira jechuudha. Radio bantanii yoo mee akka gootan akka kan isarraa kan biraatti yoo dabarsanii isarraa kan biraatti yoo dabarsanii isarraa kan biraatti yoo dabarsanii wanta meeqatu jira jechuudha. Sagaleen mana nuyi turre sana keessa. Garuu sababii frequency sanarra of hin keenyee fi sagaleen akka waan hin jirretti iddoo cal jedhaa keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Akkuma kana wanti nuyi beennu kun hundumtuu ala kana guutee jira. Iyyumi dhuguma jira. Beelli dhuguma jira, dheebuun dhuguma jira, daaruun dhuguma jira, jibbi dhuguma jira, walloluun dhuguma jira, walajjeesuun dhuguma jira. Isinii galee dhukkubi dhuguma jira. Wanti hin jirre hin jiru ala kana hundumti isaanii guutanii jiru.
wantoonni negatiivii ta'an hundumtuu guutanii jiru. Jireenya keenya attaakii godhuudhaaf, jireenya keenya miidhuudhaaf, gannu deebisuudhaaf, gannu qabuudhaaf ala kana guutanii jiru jechuudha. Amma gaa ati chaanaalii isa kamirra of keessaadha. Chaanaalii isa kamirra of kaa'uu barbaadda. Akkuma kanammoo akkuma nama sammaa jedhe immoo sooromi jira, fayyaa guutuun jira, nagaa guutuun jira, gammachuun jira, boqonnaan jira, eebbi jira, jireenyi jira, daangaa malee jiraachuun jira, infinitive beingii ta'uun jira. Isinii galee nama hundumaa jaallachuun jira, nama hundumaa biratti jaallatamuun jira, simatamuun jira, ulfinni jira, maqaa guddaan jira, beekamtiin jira, addunyaa kana tajaajiluuf of qopheessuun jira, addummaa keenyaan biyya lafaa geggeessuun jira, geggeessaa ta'uun jira. Wanti positiiviinis wanti nu ittiin addunyaa kana fayyaduu dandeenyu, wanti nu ittiin ofii keenya fayyaduu dandeenyu, wanti nu ittiin namoota nuyi jaallannu naannoo keenya jiran fayyaduu wanti nu ittiin dandeenyu, hawaasa keenya wanti nu ittiin fayyaduu dandeenyu, wanti gaariinis ala kana guuteera jechuudha. Gar lamaanittuu jiru. Wantoonni gaariinis, wantoonni gaariin taanes guutanii jiru. Wantoonni positiiviinis, wantoonni positiiviin taane yookaan wantoonni negatiiviinis guutanii jiru. Wantoonni namaaf dhimma baasanis, wantoonni namaaf dhimma hin baafnes guutanii jiru. Sammuun keenya meeshaa waraanaas hin hojjeta, akkasuma immoo mi'a mana yaalaa keessatti ittiin gargaaramnu, ittiin fayyinu isas immoo hin hojjeta jechuudha. Gar lamaanittuu godhuu danda'a. Chaanaalii kamirra of keessaati. Chaanaalii kamirra of keessa. Akkuma chaanaalota 2000 CIN feedbook irratti akka inni addeessetti chaanaalii televiizinii addunyaa kanarra bebbeekamoon 33tu jira yoo jenne 30 sana keessa ati isa kamiin dhaggeeffatta? BBC dhamoo, CNN dhamoo yookaan immoo wanta lookaalii kee jiru keessaa tokko isa kamiin natti dhaggeeffattu? Kan barbaadde dhaggeeffatta jechuudha. Rimootiin isaa harka kee keessaa TV'n sun kan keeti gara barbaaddeetti jal'iftaa. Wanta barbaadde dhaggeeffachuu dandeessa jechuudha. Wanta barbaadde dhaggeeffachuu dandeessa. Waan dhaggeeffatte sanarraa immoo bu'aa isaa argatta jechuudha. Negatiivii yoo taate negative energy sitti gadhiisa, atis negative energy gadhiiftaa fi qilleensa keessan kana keessatti, atmosferii keessan kana keessatti negative energy gadhiiftanii si keessatti isa tutaa, qilleensa kana keessatti isa tutaa, addunyaa kee keessatti isa tutaa jechuudha. Dhiibbaasaa guddaa ta'aa deema. Yoommoo akkasuma waan positive dhaggeeffatte immoo positive energy si gadhiisa, positive energy gadhiiftaa, isa fudhattaa, isa release gootaa, atmosferiin keessa ta'a, sammuun keessatti leenji'aa jira jechuudha. Bu'aansaa kanuma keeti kan addunyaatti keessa jiraattuuti jechuudha bu'aansaa. Gara ofii keenyaatti yeroo deebinu immoo frequency isa kamirra of keesseeti. Isa kam tuunii goote. Isa kam tuunii gootee ba'eessa gootee isa kamiin dhaggeeffataa jirta. Isaa ati hiyyeessa siin jedhudha moo isaa ati sooressa sofiin jedhudha. Ansooressa jechaa jirta moo ani hiyyeessa jechaa jirta. Chaanaalii kee kamirra kaawwatteerta. Frequency kamirra jirtaati. Frequency dhukkubaarra teessee dhukkuba dhaggeeffataa, dhukkuba dubbataa, dhukkuba meditate godhaa jirta moo frequency fayyaarra of keessee ituma peeniin garagaraa dhandha keetti dhaga'ame illee an fayyaadhattee niiroonsiinii keemikaal signaalii gadhiisan suni signaalii fayyaa dhandha kee keessatti akka isaan erganiif eeyyamaa jirta. Waan ati dubbattu sunii fi wanta ati dhageessu suni subconscious mind kee keessatti kuufameetu isa booddee niiroonsiin achi keessa jiran giruppii isaaniitiin ta'anii keemikaal signaalii waan dhaga'an sanaa gadhiisu. Keemikaal signaalii waan dhaga'an sanaa yeroo gadhiisanii isaan naqaniitu dhandha kee keessaan isa mul'isu jechuudha. Yeroo fayyaa dhaga'anii signaalii keemikaal signaalii fayyaati kan isaan ergan dhandha keenya hundumaatti. Kanaaf seelonni keenya dhukkubaan dhaqanii faayitii godhu jechuudha. Seelota fayyaa irratti hojjetantu ergamuu jalqaba jechuudha. Fayyaatu ajaja fayyaatu sammuu biraa gara dhandha hundumaatti ergama sababa ta'eefi
carraan dhukkubi dhanna keenya keessa turuudha hin jiru jechuudha. Ba'aa deema jechuudha. Yeroo nuyi signaaliin suni electrical signaaliin sun baay'atee daddafee yeroo inni ergamaa deemu. Akkuma isa meditatii gooneen, akkuma isa aware taaneen, akkuma consciously waa'ee waan sanaa yaannee fayyaa ta'uu keenya yaannee dhanni keenya ofuma isaatii uumama isaatiin fayyaa of godhuu danda'a, fayyaa isaa deeffachuu danda'a, dhukkubaan mormuu danda'a. Immune systemii qabna by the way uumamumaan namannu keessa kaa'imiti. Immune systemiin keenya kuni dhukkubootuma nurraa dhowwuudhaaf wanta uumamanidha jechuudha. Dhanna keenya cite kana dhufaniitu jarmiin kan biraa keessa galee, vaayirasiin biraa, baakteeriyaan biraa keessa galee akka inni dhukkuba nuumne godhanii of ijaaranii isa booddee immoo madaa sanayyuu ofii isaaniitiin of fayyisuu danda'a jechuudha dhanni keenya kun. Akka ittiinitu uumaan nu uume. Akka itti uumaan nu uume. Yeroo nu immoo itti yaannee chemical signaliin fayyaadhaa dhanna keenya keessa akka inni tamsa'uuf yeroo nu irratti hojjennu immoo saffisaan fayyaan keenya deebi'a jechuudha. Isa mana qorichaatti yaalamnu caalaa dhukkuba kamirraayyuu jechuudha. Kilaasii dhukkubarraa attamitti fayyuudhaa kophaattiin isinii kennaa. Dhukkuba kamirraayyuu fayyuu dandeessu by the way. Kaansarirraa, dugda isin cabirraa, miila cabirraa, waan fedherraayyuu of fayyisuu dandeessu. Isayyuu immoo saffisaan kan qorichaa caalaa treatmentii mana yaalaatti argatan caalaa saffisaan fayyuu dandeessu jechuudha. Kana signaalii isin ergitantu dhanna keessan keessatti waan isin hojjechiisuu barbaadan hojjeta jechuudha. These electrical patterns are associated with different type of activities in the brain as well as different states of consciousness. Kanaaf ba'eessa goonee sarratti hojjechuun nurra raaju. Amma gaa iddoo afurduwaatti qoodee isinitti agarsiisuun barbaada. Iddoo afurduwaatti qoodee weevii sammuu keenya keessa jiru. Amma PowerPoint isa kanarraa akkamittiin akka inni signaaliin electrical signaaliin dhanna keenya keessa brainiin akkamittiin akka inni facaasu groupii neuronsii groupiidhaan jiran sana quunnamanii wal faana akka isaan gadhiisuu danda'anii yaaduu dandeessu jechuudha. Isa kanarratti tokko ilaaluu yaalla wanta afuriin isinii kaasuu yaala. Weevii sammuu keenya keessa jiru afuriin kaasuu barbaada. Weeviin kun kan inni ittiin ka'u groupiidhuma neuronsii sanatu electrical signal informationii argatan sanaa yeroo gadhiisantu weevii garagaraa kaasu jechuudha walitti dhufanii. Weevii gurguddaa afurii kan ka'u. Weevii isa kamirra of gochuu akka barbaaddu sitti murteeffate jechuudha. Inni jalqabaa beettaadha. Beettaa wave. Beettaan kuni frequency range isaa 15 hamma 40 cycle a second. Secondii tokko keessatti jechuudha. Hz dha kun. The frequency of beta waves range from 15 to 40 cycles a second. Kana jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. The waves that occur during most conscious working states. Amma kuni yeroo nuyi conscious taanee jirrudha. Baay'eessa goonee of beekna jechuudha yeroo beta wave irra yeroo jirru kuni 100% conscious dha nuyi. Conscious taanee jirra working state keessarraa jechuudha. Yeroo deemaa jirru, yeroo waa hojjetaa jirru, yeroo waan godhaa jirru hundumaa godhaa jirrudha kun. Yeroo sana jechuudha. It is a fast activity that signals yeroon kuni yeroo baay'ee ariifataatti signaaliin sammuu keenya keessaa karaa niironsii keenyaa alartii ta'ee dhanna keenya hundumaatti faca'udha. Yeroo isaati jechuudha yeroon kun. Yeroo baay'ee itti dammaqnee yeroo rafnee jirru miti, yeroo boqotaa jirru miti, yeroo teenyee jirru miti, yeroo relax goonee jirru miti, yeroo conscious taanee waan hundumaatti yerootti busy of goonee
hojii akka ta'utti yeroo nu itti hojjetaa jiru yeroon kun. Yeroo kana keessaa yeroon kun yeroo beettaarra jirtanii yaaddoodhaan guutuudha jireenya keessan. Yaaddoodhaanii guutuudha. Stressii baay'eetu jira. Stressii baay'eetu jira. Sodaa guddaatu jira. Rommii baay'eetu jira iddoo kana keessa. Rommii. Aarii baay'eetu jira. Muudii babbadaatu jira iddoo kana keessa. Muudii babbadaa. Dheekkamsatu iddoo kana keessa jira. Dheekkamsatu iddoo kana keessa jira. Beettaarra yeroo jirru jireenyi keenya dheekkamsaan guutuudha. Aariidhaan guutuudha. Sodaadhaan guutuudha. Yaaddoodhaan guutuudha. Abdii kutannaadhaan guutuudha. Muudiin keenya badaadha. Wanti nutti tolu baay'eensaa hin jiru. Wanti nutti tolu baay'eensaa hin jiru. Kana duwwaa miti. Alartiidha baay'eedhaan keenya. Awweek taanee jirra. Conscious taanee jirra. Alartiidha baay'eedhaan keenya. Waan hundumaatti iyyuu. Iddootti negative mindiin keenya akka ta'utti hojjetudha beettaan kun. Negative mindiin keenya lafa inni itti akka ta'utti hojjetu lafa nuyi waan hundumaatiif itti saaxilamnudha. By the way, iddoon kuni lafa immune systemiin keenya baay'ee dadhabaati. Immune systemiin keenya iddoo kanatti baay'ee gadi bu'aadha, baay'ee dadhabaa. Kana jechuun dhukkuba ofirraa ittisuu hin dandeenyu jechuudha. Dhukkuba ofirraa ittisuu hin dandeenyu. Waan hundumaatti baay'ee sensitiivii taana. Dafnee aarraa wanti nu sodaachisa, abdii kutannaa, conscious taaneera. Yeroo akkasii waan hundumaa TV dhaggeeffachuutti, oduu waan hin baafne dhaggeeffachuutti saaxilamoodha waan hundumaatti. Waan hundumaatti saaxilamoo. Wanta namni jedhu daftanii dhageessu, daftanii irriteet taatu, daftanii murtootti laattu, daftanii aartu, daftanii dheekkamtu, daftanii nama wajjin wal loltu. Iddoo gadheedha kun, weevii gadhee keessa irra jechuudha iddoo kanatti. Iddoo kanatti weevii baay'ee gadhee keessa irra. Waan hundumaatti sammuun keenya ingeejii ta'ee jira. Waan hundumaatti sammuun keenya ingeejii ta'ee jira. Waan hundumaatti sammuun keenya biizii ta'ee jira. Aktivitiin dhadha keenyaas waan hundumaatti ingeejii ta'eera yeroo beettaarra jiraan. Yeroo beettaarra jiraan. Yeroon kun yeroo spiichii garaagaraa goonudha. Haasaa gurguddaa, lallaba garaagaraa, madarakiirra dhaabanne yeroo itti goonudha. Yeroo itti immoo barsiifnudha. Beettaarra ta'utu nurra barsiisa garaagaraa gochuudhaaf. Yeroo itti amma fakkeenyaaf warri reediyoo qabanii, taapshoo warri qaban jiru. Achirratti warri haasa'anii, TV irra warri jiran jiru, niwusii warri dubbisan jiru, waan garaagaraa warri hostii godhan jiru. Isaan kun beettaa weevii irra ta'utu isaan irra jira. Waan hundumaatti sammuun isaanii ingeejii ta'ee jira waan ta'eef. Yeroo walgahii geggeessinu maalirra ta'utu nurra, beettaarra ta'utu nurra jira. Beettaan kun yoo jireenyi keenya akka ta'utti hojjetameera ta'e gaariidha. Jireenyi keenya akka gaariitti hojjetameera. Sammuun keenya ba'eessa godhee leenjifameera. Waan barbaannu sana beenna, position nuyi barbaannurra of keenyarra yoo ta'e, beettaarra yeroo dhufnus beettaarratti akka gaariitti dhimma baasaa jira. Amma yeroon isin barsiisaa jiru kana beettaarra jiraan. Yeroon isin barsiisaa jiru, yeroon isin leenjisaa jiru kana beettaa weevii irra jira. Garuu beettaa weevii irra yoo hin jiraadhe iyyuu yaaddoon qabu, sodaan qabu, abdii kutannaan qabu, of hin jibbu, nama hin jibbu. Nagaadha qaba jireenyi koo, gammachuu guutuun qaba, fayyaan koo guutuudha, faayinaanshaali rakkoon qabu. Sinii galee beettaarra jiraadhe jechuudha. Immune systemiin koo baay'ee jabaadha. Waa'ee koo yeroon yaadu baay'een gammadaa, waan gaariin yaadaa, fuuldura koo waan guddaatu natti argama. Maaliif isa kan irratti hojjedhee waan hin dhufeef. Kanaaf haasa'uudhaaf, spiichii gochuudhaaf, barsiisuudhaaf, wantoota garaagaraa hostii gochuudhaaf, walgahii gurguddaa isaa geggeessuudhaaf beettaarra jiraachuun nurra jira. Beettaarra jiraachuun nurra jira. At the same time, beettaan immoo iddoo baay'ee gadheedha waan ta'eef lafa namooti baay'een itti miidhamanidha immoo iddoon sun. Itti miidhamanidha. Isa kanarrattis wantoota tokko isinii kaa'uu yaaleera. Depressioniin iddoo sanatti dhufa beettaarratti. Depressioniin yeroo sitti dhufu beettaa weevii irra ta'a jechuudha. Anxiety'n iddoo sanatti sitti dhufa. Aarii gurguddaan iddoo sanatti sitti dhufa. Aartee aariin keessan guddatee nama loluu, dheekkamuurraa nama loluurraa hamma nama ajjeesuutti iyyuu wanta si geessu biraan kanatti geessu
isteetii beettaarra jirta jechuudha yeroo sana. Sodaa gurguddaanii beettaarratti kan inni sitti dhufu. Stressii baay'eeni beettaarratti kan inni sitti dhufu. Kanaaf namooti mataan isaanii dhukkubsatu baay'een isaanii mataa cabsaa baay'ee warri qabanii akkasumas immoo sirriitti yaaduu dadhabanii sammuun isaanii hojii ala kan inni ba'u beettaa kana keessa yeroo dheeraa turuudhaan beettaa weevii kana keessa yeroo dheeraa turuudhaanii miidhama guddaadhaaf of saaxilu jechuudha. Kanaaf fayyaa isaanis badaa deema, sammuun isaaniis ofiisaattuu daameejii ta'a, faayinaanshaali hin miidhamu, faayinaanshaali sirriitti akka ta'utti maallaqa hamma isaan ga'u argachuu hin danda'ani, rileeshnshiippiin isaan namootaa wajjin qaban dadhabaa ta'a. Waan hundumaattuu jechuudha ofii isaanii jaallatanii, nama jaallatanii, jireenya jeeqamaa, jireenya yaaddoo, jireenya sodaa, jireenya abdii kutannaa, jireenya jibbisiisaa ta'a jechuudha. Beettaa weeviirraa yeroo jiran baay'ee isa kanarratti hojjennee isaan kana gara booddeetti deebisuutu nurra jechuudha. Akkamittiin isteetii kana keessaa baana isee irratti bayeessa goonee hojjennaa. Waan isin dinqu namooti addunyaarra jiranii baay'een isaanii beettaarra jiru. Beettaarra jiraachuu miti. Beettaarra hundumti keenya hin dhufna. Yerootti dhufne yerootti baanu qabna. Beettaarra gaafa dhufnu beettaarraa dafnee bahuutu nurra jira baay'ee wayi. Beettaarraa baanee gara sakaaniitti darbuun nurra malee beettaarra ooltanii beettaarra bultu taanaanii waan baay'eedhaaf si saaxila jechuudha. Kanaaf namooti baay'een halkanis hirribaan qabanii halkanis maalirra jiru jechuudha beettaarra jiru. Kanaaf 24 hours beettaarra jiraannaanii wantoota nama jedhe kanaaf jireenyi isaanii waan saaxilamuu fi isa kanarraa gad of buusuun hin danda'ama. Attamitti gad of buufna seedhu barumsa sattaanutti walii wajjiniin ilaalla.